So asirratti ayin maali jijjiiramte miiti jijjiiramte wiin maali jijjiiramte asitti jijjiiramte they kayattu okay subjectiin yeroo objectiitti hima keessa dhuftu they maali jijjiiramte them jijjiiramte jechuudha akkuma agarru them okay kan nuuf maali amma irra deebinee ilaallu amma they jirra I fi me fudhanne we fi as fudhanne they fi them fudhanne amma he fi himi kana fayyadamne akkamitti fayyadamne isa so as jalatti haaqaan mees kanas fakkeenya gosa tokkoon deemu faayidaan inni qabu akkana dura walitti illaa qabneef okay so maal goonaam subject yeroo dhufu subject tahee hiin yeroo dhufu dura dhufa jennee mere hima kana yeroo eegallu hii jenneetuma kaana beekamaadha kana jechuun hii jennee kaane sanbooda maalitti aansina jechi nuti amma irra shaakalaa jirru jecha teel jedhu himuu ka jedhu kana teel goone maalla hii jennee sanbooda teeliif inna jechuudha so waan fuulduraati hojii yoo godhanne bareedaa jennee jiraame waan fuulduraa kana wilii fayyadamna jennee will he will tell you jenne he will tell you okay he will tell us he will tell them jechuudha dandeessaa waan baay'ee dhagaru amma fakkeenya fiyyuma kanaaf fudhannu itti karratti dhiyeeffatu jiru isa hii jettu kanaam okay so he will tell you jechuun inni siif hima jechuudha inni maal jenne siif hima inni siif hima jechuudha so amma akka subjectitti hii ilaallee jira hiin yeroo akka objectitti ta'ee dhufu akkam ta'a dubarraana jenneemi hima akkamii goona dubarraana jenneemi haa ilaallume tell gone him gone tell him jennation tell him jennu tell him jennation maalifi yeroo gabaabsinu akkasitti dubbifna jechuudha so tell him jechuun himiif jechuudha so himiif afaan oromootiin himiif okay akkasuma pronounii she jettu akka subject taa ilaallu okay she will tell you she will tell you jechuun okay no she'll tell you jechuun she'll tell you jechuun isheen maal taati isheen siif himti so amma she kana gara objective jira ilaallu akareef jennatti she maal jiramti heritage jiramti so tell her tell her kayadu tell her okay akasit dafneen tell her kana jechuun tell her jechuun himiif chef himiif okay asirratti hiin akka subjectitti dhufe jenne he ta'ee dhufe he will tell you yeroo jennu hiikni isaa maal jenne inni siif himaa jenne okay sanbooda hiin akka objectii ta'e yeroo dhufu himitti jijjiirama inni reef kunoo akkanatti dhufuu danda'a jechuu gama boodaatiin dhufe jechuudha hima gama boodaatiin okay sanbooda shin akkuma sanii jechuudha amalli shii fi hiidha jechuudha singular subject yaamanii okay asirratti diimaa godhannu she will tell you isheen siif himuu jirti jechuudha waan fuulduraatti siif himtiidha isheen siif himti ogeeyyan okay kanas diimaa godhannu akkanatti jechuudha so she will tell you amma asirratti she maali jijjiiramte her jijjiiramte namni objectii taatee yeroo dhuftu akkanatti jechuudha
Okay. Akkana godhan. So shin jalqabarra dhufte, herin boodarra dhufte. She fi her jechuun hiikaan isaa maali? Tokkuma. So gama boodaatiin yeroo dhuftu akka objectiitti yookiin akka wanni gochi irra raawwatutti yoo dhuftu her taatee dhufti. Akka subjectiitti yookiin gocha san raawwattuu gocha sanii kan taatu yoo taate immoo she taatee gama duraatiin dhufti. Okay. As simple as that. Akkasuma salphaata jechuudha. Baay'ee salphaadha. Qalbiidhaan laallan baay'ee salphata. Afaan haasoo wanta nukutu guddaan isa kana adda baasuu dhabudha. So qalbiidhaan hanga xumuraa ammallee nu faana tura. Mee kayyuudhaa kanaa fudhannu. Amma kayyuu fudhanne ka'itiidhaa kana waan naman taaneef waan fayyadamnuuf isatti haadhifnu. Yeroo biraa ilaalla. Okay, yuu kana duras dhufee booda dhufee inni sanuma. Fakkeenyaaf maal ta'ame? You will tell me. Yete yaknisa ati naaf himtaa jechuudha. Ati naaf himtaa jechuudha amre deebisnee amma asirratti akka objectiiti jenna. Akka asirratti yuun akka subjectiitti gama duraatiin dhufe raawwataa hima saniiti. Isaan nu himuu deema gocha kana isaan raawwate jechuudha. Deebi'ee gama boodaatiin yoo dhufu akka teeliin akka shiin her jijjiiramtutti yuun yemii fi waan akkasii jijjiiran no hin ta'u mire akkamime fakkeenya biraa kan nannee haa ilaallu. Yuun gama boodaatiin dhufe waan akka rakkoon osoo irra hin geenye yuu ta'eetuma hoggaa dhufu haa ilaallume. I will tell you. Gartani? Gama boodaatiin akka inni dhufe. Amma he fi she fi maal kana finne I will tell she. I will tell they. I will tell we. I will tell jette akkasitti fiduu ni dandeessaa hin dandeessu. Yuu garuu ni dandeessa jechuudha garte. Yuu yoo ta'e ni dandeessa jechuudha. So I will tell you jechuu dandeessa. Hiikni isaa maal jenne? Siifin hima waan fuulduraati jechuudha. Siifin hima fuulduratti jechuudha. Hima biraa kan yuun gama booda objectii taatee yoo dhuftes yuu mataatee dhuftu. Okay? She will tell you. She will tell you. Okay? Deebisii ammallee gama duraa finne haa ilaallu. You can tell her. Okay? Amma asirratti you maali? Subjectiidha. Mataa himaati. Jechuun itti fayyadamne osoo hin jijjiirin jechuma tell jedhu himuu fayyadu fayyadamne. So you will tell me yeroo jettu ati naaf himtaa jechuudha. Yoom fuulduratti jechuudha. Wilii waan fuulduraa agarsiiste. You'll tell me. You'll tell me akkas jenne jechuudha. You will tell me jenne adda babaasurra. So shortin goone you'll tell me. You'll tell me jenna. So inni taanu I will tell you asirra yuun maal taatee dhufte subjectii taati. Asirra yuun objectii taatee dhufte. Okay? Objectii jechuun amma asirratti itti himamaadha. Asirratti gochaa irra raawwate yeroo jennu objectii jechuun waan gochi irra raawwate jechuudha miti. So gocha maaltu irra raawwate gocha ani isaaf himuuti. Amma itti himama malee isaa miti ka himuu jechuudha. So itti himamaa ta'ee dhufe jechuudha. Itti himaa ta'e asirratti. Asirratti itti himamaa ta'e. Itti himaa jechuun gocha san raawwate jechuudha. Gocha itti himuu san. Okay? So I will tell you yeroo jettu siifin hima. Katti hime eenyu ana jechuudha. So siifin himaadha hiikan isaati. Fuuldura jechuudha. Okay, asirratti immoo isheetu isatti hime yuun ammas maal ta'e dhufe gama boodaatiin dhufe objectii ta'e dhufe. Isheetu itti hime jechuudha. Subjectiin isheedha. So yuun objectii ta'e dhufe jechuudha. Itti himamaa ta'e ammas. Amma immoo isaatu gocha raawwata. Subjectii ta'e as deebi'ee dhufe jechuudha. So yuun akkana jechuudha. Duras boodas
objective subjective yeroo ta'u you dha yeroo hundaa you. Okay, you can tell her jedha. You can tell her maa jechuudha. You can tell her kayannu garam jijjiira akkanatiifitti yookiin immoo akka native speakers warra jedhamu warra afaan san irra dhalate yookiin guddate jechuudha miti. So akkasitti akkamitti dubbifna nuti akka keenyatti you can tell her jennaame yaa adda babaasnee jechuudha waan biraan goone adda babaasneeti ifa goonee akka afaan keenya sanitti dubbisne amma nuti you can tell her yeroo jennu jechuudha. Isaan adda babaasanii ni jarjarsanii yeroo jarjarsan kanatti irraa muranii jechuudha wantoota baay'ee. Kanaaf akkam ta'e kuna you can tell her you can okay kaanii kana kan jenneeti ariinaa jechuudha. You can kanammoo tell khayadu teller jedhaniini maaltu asii bade teller yeroo itti haatu bade jechuudha. Sagaleen haatuun badde jirti. Teller okay you can tell her. So hiikni isaa maali itti himuu dandeessa jechuudha kan jechuun danda'uudha. Okay maal jenne you can tell her jechuun itti himuu dandeessa. Itti himuu dandeessa. Okay akkana ta'a jechuudha. So amma waa'een subjectii yookiin objectii nu galee jeeti yaada.